Egaa guyyaa har'aasii odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kami kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu. Subscribe gochuudhaan maatiinaaf taatan kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa January 1 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Happy New Year isiniin jedheetaniin jira. Bara haaraa baga ittiin isin ga'e. Barri kun baratti milkooftan, barri kun bara adda hunduma keessaniif haa ta'u. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura obbolaan Beeruutii fi Joordaan irratti gaaffii qabdanii. Joordaanii fi Beerut Ameerikaa doolaaraan kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Fakkeenyaaf Kanaadaa doolaarri hin jira, Awustiraaliyaa doolaarri hin jira. Isa dhiistaniiti isinii Ameerikaa doolaara yeroo jedhu isaan herreeggattu jechuudha. Isiniif galeera jedheetanii yaada gaaffii hedduu na gaafachaa turtanii Ameerikaa nuuf ibsii, Ameerikaa doolaara Beerut moo maal Joordaan jettanii na gaggaafachaa kan turtanii. Deebiin isiniif deebi'eera jedheetanii yaada Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186 tuqaa saantiba 75 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 67 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiniin jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150 tuqaa saantiba 91 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 07 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 74 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 26 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 19 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiniin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 174 tuqaa saantiba 04 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 251 tuqaa saantiba 47 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 204 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 198 tuqaa saantiba 38tiin sharafaa ooleetiniin jira. Oromiyaa baankiin paawundi sternii tokko 197 tuqaa saantiba 98tiin sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 606 tuqaa saantiba 83 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 493 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 79 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko
tokko 43 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 43 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 50 tuqaa saantiba 84 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 94 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 29 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 485 tuqaa saantiba 67 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 495 tuqaa saantiba 37 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 263 tuqaa saantiba 37 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaataar riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 78 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 58 tuqaa saantiba 21 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa rubbiin tokko 2 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Qophii biraatiin naga walitti deebinutti nagaa keessa tura.